Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee Tawaahidoo biyya keessas biyya alaattis kan argamtan hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araarsummaan giftii keenyaa dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaaf kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Guyyaa har'aa kana wangeelli maal jedha waa'ee uffata ciccitaa irratti kan jedhu qophii ijoo fi murteessaa ta'e namni kamuu beekuu fi barachuu kan qabu qophii kana isinii qopheessee isinii dhiyaadheen jira waan ta'eef barnoota kana yemmuun isiniif qopheessu namoonni akka irraa barataniif jedheen malee dargaggoota keenya komachuudhaaf taajjabuu fi qeequuf akka hin taane hundumti keessan akka naaf hubattan abdiin isinirraa qaba. Dabalataan immoo barnoota kana erga dhaggeeffattanii booddee hiriyoota keessaniidhaaf sheer akka gootan kan ofii keessanii dhageessan kan hubattan kana akka isaan dhageessistanii hubachiistan maqaa Waaqayyoodhaan sin gaafachaa. Chaanaalee kanas subscribe share like gochuudhaan akka hordoftan isiniin jechaa gara sagantaa koottan isin dabarsa. Jalqaba irratti biyya keenya keessattis ta'ee biyyoota alaatti yeroo ammaa kana dhiironnis haa ta'u dubaroonni yookiin shamarran haala uffannaa isaanii yoo ilaalle uffata ciccitaa uffachuudhaan yeroo itti akka faashinaatti ilaalamuu fi sadarkaa olaanaa qabaterra gahameetu jira jechuudha. Uffannaa kana gaafa uffatan beekaniitu uffatan moo osoo hin beekin uffatan laata? Waa'een uffannaa kana isaaniif galeera moo isaaniif hin galle? Dubbiin jedhanii fi gaafiiwwan ka'an gaafii guddaa namoota keessatti kan uumudha. Mee hiriyoota keenya irraatii kaanee namoota hedduu uffannaa ciccitaa uffatan adeeman hedduu argaa jirra. Taajjabbii kanaatiin yemmuu ilaallu keessumattuu barattoonni manni barumsaa gaafa cufamu baay'ee kan nama ajaa'ibsiisan qormaata biyyoolessaa erga qoramanii gaafa fixanii fi gaafa mana barumsaa cufamu yookiin immoo gara mana isaaniitti galuudhaaf seensarra innaa jiranitti uffata isaanii walirratti cicciruudhaan qullaa isaanii yemmuu adeeman baay'ee kan nama gaddisiisu yeroo baay'ee ni argina. Kun immoo ammayyummaadha moo wallaalummaadha laata? Namni gaafa jalqaba yaada Waaqayyoo keessaa ba'u seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti sababii abboommii Waaqayyoo cabseef qullaasaa ta'ee ayyaanni fi simboon Waaqayyoo isarraatii fuudhame. Kanaaf Waaqayyoon gogaa isaanitti uffisee kunis qullummaa isaanii akka ittiin dhokfataniif qullaan isaanii akka hin argamneef jedhee ulfina isaaniitiif kana godhe jedhee macaafni qulqulluun ni dubbata. Namtichii fi haati manaa isaa yeroo qilleensi qabbanaa ni qilleensa'utti Waaqayyo gooftaan iddoo dhaabaa sana otoo adeemuu sagalee isaa dhagahanii. Isaan Waaqayyo gooftaa duraa mukeetii iddoo dhaabaa sana gidduu jiranitti dhokatanii. Waaqayyo gooftaan garuu namicha waame eessa jirta jedhee gaafate. Namichi san sagalee miila keef iddoo dhaabaa keessatti dhaga'een qullaa koo waanan tureefan nan sodaadhe nan dhokadhes jedheeni. Waaqayyos qullaa kee akka turte eenyutu sitti hime? Silaa'oo ija mukichaa isa ani hin nyaatin siin jedhe sana isa namis yoo abboome sana nyaatteere jedheen. Namichis deebisee dubartittii ishee ati na wajjin akka jiraattuuf naaf laatteetu ija mukichaa naaf laatee ofiisiis nyaatte.
yommus gooftaan dubartittiidhaan wanta ati goote kun gaariidha isheedhaan jedhee itti dubbateedha. Har'a Addaam cubbuu hojjechuu isaatiin ulfinni Waaqayyoof kennaan Waaqayyoo gaafa irraa ka'u qullaa ta'uu isaa beeke. Har'a namni qullaa maaliif deema ree? Qullaa isaa ta'uu hin beekne laata? Qullaa isaa ta'ee gaafa deemu qaama isaarraa wanti itti mul'atu yookiin itti hin jiru laata jennee yoo taasifne gaafii guddaadha. Egaa adeemsa golgannaa namaa fi gogaa uffachuun gara wayyaa uffannaa yommuu ammaatti jijjiirramee har'a qullaa keenya dhokfachuudhaa fi bareedina qaama keenyaa yookiin bakkee keenyatiif uffannaa ni uffannaa jechuudha. Addaamitti yeroodhaaf Waaqayyoon qullaa isaa erga ta'e gogaa itti uffiseedha macaafni qulqulluun. Amma garuu sirni sun jijjiirramee uffannaa uffachuudhaan qullaa keenyaa fi bareedinaaf jennee ni uffannaa jechuudha. Namni garuu akkuma baranoo sana baay'ee waan quufe fakkaata. Ammas ajajaa fi abboommii Waaqayyoo karaa garaa garaatiin cabsaa jira. Mee waan sirreessuu dandeenyu kana yoo waliin laalle gaarii taanatti fakkaata. Namni otoo hiikaan isaa hin beekin uffannaa ciccitaa ni uffata. Hiikaan isaa akka macaafa qulqulluu keessatti lafa kaawwamee ni jira. Seera Lootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 45 irratti akkas jedha. Namni dhukkuba lamxii akkasii qabu uffata tarsa'aa uffatu rifeensa mataasaa marataa irraa fuudhee akkasumatti gadaa dhiisu wayyaa afaanitti qabatee ani xuraadha jedhee yaalabsu. Egaa inni amma lamxichi isarra jirutti dhuguma xuraa'ee ni hafa. Iddoon inni jiraatu immoo kophaatti iddoo safara duubaa haa ta'u jedhee macaafni qulqulluun ka'a. Maalaa godhu namni dhukkuba lamxiidhaan qabame uffata tarsaa yookiin ciccitaa uffachuudhaan xuraa'aa ta'uu isaa labsedha. Kun kan ibsu akka bara sanaatti namoonni dhukkuba lamxiidhaan qabaman dhukkubichaan faallamuu isaanii akka beekamuuf uffata tarsa'ee kana uffachuudhaan lamxaa'uu isaanii ni beeksisu. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 5 irrattis warri Asiyaa yeroo saba Israa'el irratti lola kaasanii namoota 36 ajjeesan. Iyyaasuun kana irratti gaddee uffata isaa tarsaasee ni gadde. Uffata ofii tarsaasuun gadda ibsa. Kun kan ibsu namni uffata tarsaa kan inni uffatu yeroo gaddaa fi yeroo jireenyi isaa jeeqamedha. Macaafni qulqulluun akka nutti himu. Iyyoobis qabeenyaan isaa gaafa jalaa dhumu, ijoolleen isaas gaafa jalaa dhuman macaafa Iyyoob boqonnaa 1:20 irratti uffata isaa tarsaasee qormaanni seexanni akka Iyyoob Waaqayyo ganuuf raawwate kana yommuu isarra ga'us argee baay'ee ni gaddeedha. Garaa haadha koo keessaa qullaa koon ba'e gara biyyoottis qullaa koo nan deebi'a. Waaqayyotu naa kenne, Waaqayyotu fudhate, maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu jechuudhaan gadda isaa ibsate. Akkasumas seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 34 irratti Yaaqoob ilma isaa Yoosefi bineensaaf nyaatameera jedhanii obboloonni Yoosef yommuu Yoosefin biyya Gibxitti dabarsanii gurguratanii dhoksanii itti himanitti uffata isaa ofirratti tarsaasee yaa mucaa koo jedhee ni gaddee. Gadi fageessinee dhimma kana yoo ilaallu sababiin isaas sabni keenya guutummaan akkasumaan sabni biroon illee ammayyummaa itti fakkaatee faashina kana duukaa bu'eetu jira. Kana malees qullaa ta'uu hiika karaa hafuuraan yoo ilaallamu ayyaana fi simboo kennaa ulfina Waaqayyoon ala ta'uu waan ibsuuf amala kiristaanni tokko yeroo cubbuutti kufu isarraa mul'atudha jechuudha. Egaame waan sin gaafadha.
namni uffata cicciramaa yookiin uffata tatarsaa'aa uffatu marti akka bara keenyatti yoo maal ibsuu isaati? Dhukkuba lamsiidhaan qabame jechuudha moo gadduu fi jijjiiramuu miira haaraa isaatti dhagaamuu ibsachuu isaati moo boo'icharra jiraachuu isaa ibsamoo maal qabachuu isaa mee ibsame? Hundumti keessan deebii kana akkanaa deebistaniin barbaada. Dhukkuba lamsii qabna jechuudha moo gaddiif jijjiiramuun miira haaraa keessatti narratti raawwateera jechuusaadha moo boo'ichaaf gadda keessan jira jechuusaa ibsa? Akka macaafa qulqulluutti maal ibsuu akka ta'e ilaallee jirra. Egaati dhaloonni keenya aadaa fi uffannaa cicciramaa kanatti deebi'uun maal jechuudha? Akka hawaasa keenyattis yoo ilaalle aadaa fi safuu uummata kabajamaa qaban. Uffannaan keenya malees haala jiruuf jireenyaa walitti dhufeenya bareedaa ta'es qabna. Hangamiyyuu amma yoomne yoo ta'e maaliif wanta hamaa akkanaa kana raawwanna? Maaliif akkana taana laata? Egaa mallattoon kun akka bara duriitti kana haa fakkaatu iyyuu malee har'a biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti yoo ilaalle namoota miseensota ilminumaatii fi waaqota tolfamoo seexana waaqessantu uffata kana uffata malee hiikaa mataa isaas ni qabaata jechuudha. Uffata kana sababii uffataniif qabu isaan hiikaa mataa isaa kana immoo yeroo biraa kan itti deemu ta'a. Koottaamee hundumtuu hafu akkanaa goonu. Warri haati manaa yookiin abbaan manaa keessan uffannaa akkanaa uffatu walaa gorfan. Warri hiriyaan keessan uffannaa akkanaa uffatu yookiin uffattu fi obbolaan keessan uffatanis wal gorfachuudhaan walitti horiiwudhaan walaa deebisu. Kiristaanni tokko keessumattuu bara kana keessa akkaataa inni ittiin jiraachuu qabu baay'ee ulfaata. Of eeggannoo guddaa fi hubannoodhaan adeemutu nurra jiraata. Dhugumaan obboleessa keenya yoo jaallanne gorsinee wal deebifna. Kanaafuu ani akka obbolummaatti gorsa kana isiniif dabarseera. Namni nama jaallatu namatti hori'a. Namaan lolees nama deebisa. Namni nama hin jaallanne immoo badii namaa ilaalee callisa. Kanaafuu namni ergaa kana dhaga'e kamuu warra hin dhageenyeef sheer gochuudhaan wal qaqqabsiisuudhaan akkasumas wal gorfannee waan akkanaa fi kan kana fakkaatan irraa walaa deebifnu. Waaqayyoon hunduma keessan sinaa eebbisu. Wasbaat ለእግዚአብሔር።